haga jarri kun hayyoonni kun jaaramee sochii kana eegale ummata keenya dhageeffannaa way ummata keenya wajji dhaabbannaa dargaggoota keenyaaf fide qabsoo injifannoo qeeroo fide jechuun eegale sigale kana caalaa yoo wajji dhaabbatte sirnuma kana ofirraa jijjiirtee sirna sigale sirna teetii barbaaddu lafa gad dhaabbatta abadan sirni abiyyi mataa isaatu isaa hun fayyadu dhugaan si nama biroo fayyadu dhiisi abiyyi mataa isaan fayyadu kun osoo fayyade maaliif umrii isan dheerise waggaa torba keessa namni funyaan qabate waggaa torba keessa sirnummaan inni fide isumaa nama jibbisiisee namicha addunyaa shawwadee noobeelii fudhate jibbamee arra kophaa ta'ee Ameerikaan bar shaabiyaa amata 37 ignoor goote takkaa dubbisuu dhiifte siiturra wayyaa keessoon kee nagaa si wajjin nagaa uumaa East Africa kana namni naa tasgabbeessu si hiijanii Isaayyaas kadhachuu jiranii Isaayyaas akka funyaan dhaabee deemu jiran so hayyoonni keenya kana caalaa walgeettii miti seeraa fi sirna sabaa sablammii haammatu Oromiyaa gartee Oromoo abbaa qabeenyummaa mataa isaa godhatu daangaa Oromiyaa kabachiisu qopheessitanii roodmaappii bitirra deemuu qabdu gabbaaftanii walgahii qofa osoo hin taane kanaa booda kan isinirraa barbaannu hojiidha jechuudha hojiidha jechuudha hayyoonni keenya ammaas ni godhanii ni godhan maaliif ummata isaaniitiif kabajaa qabu woboon ummata isiitiif kabajaa qabu hayyoonni ummata isaaniitiif kabajaa qabu paartii dura ummata dursanii PP wanni itti khasaarte paartii fi faayidaa ifi malee ummata wanni jedhamu isaan keessa jirtu jechuudha hayyoonni keenya wanni sodaatamaniif hundeen biqilli isaanii dhiiga ummata irraa jechuudha faayidaa ummata irratti hundooyti jechuudha sigale kan walgahiidhaan akka sodaatamtan kan walgahuudhaan akka shoorar keessitan kan walgahuudhaan halkanii guyyaa akka xiyyisiiftan gaafa hojii eegaltan ni maraachitanii jechuudha kana godhuudhaaf hojii eegaluudhaaf guuzni namni tokko hojii eegalu ooyiruu warri qottanii beeytan hojjaa barbaachisa caatii barbaachisa farsoo barbaachisa naannoo oliitiis tajaajila barbaachisa kasha suphaata barbaachisa jechuudha kun maal jechuu hayyoota keenya duuba dhaabbachuu jechuudha dhaabbachuu eeboo isaaniif deemtu duyda kenninee fi akka nu buutu godhu isaan ammoo fuulduradha dhiibuudha jechuudha faayidaan teenyaa fi mirgi keenya kan gartee nurraa sarbame hanga nu deebuutti itti fufuun anaaf sirra jirti anaaf sirra jirti hoggii jijjiiramni tokko dhufuu deemu waca baay'ata waca mooraa PPT baay'atu kana arraba deemu kana irra ilaalanii irran kaate namni hoggii si dadhabe si arrabsa nama tokko hoggii boskiin dhoyitee lafa gadhiifte chi taa'ee si arrabsa yaadatte tanaa PP amma dadhabdee jirti wanni halkanii guyyaa hayyoota kanarratti arraban taane darbattu keessattuu jaawar keessaa filtee wanni gartee isiin halkanii guyyaa jaawar kanate isiin jettuuf kanummaan ummata kana mataa walii qabeeyu isaa ummata duruu nuti duraan walirratti adda baafnee woboon kaan hin feetu jenne bar woboo fi daawwituu akka waliin dubbifne godhanii warruma aabaa'oo himatu kana keessaa seenaniiti adda facaasanii kaafaa'oo kopha adda facaasanii sigale diaspora biyya alaa jiru kana kophatti dafa caasanii barganda gandatti gosa gosatti daguuranii fitanii sigale saniifu kun hundi eega jaawar gabbee hin gaabbuun gabbee Oromoo farastiidhaan gartee wayyaanee buqqiseeti hin gaabbuun PP buqqisuu deemaa jedhan arraan barreesse eega inni gabbee qiyaamaan nu qabattee jaaliiti darsaa dabbuuqa walitti dha'uu jiranii jechuudha walid dha'uu jiranii jechuudha saniifu ummanni keenya jabaattanii hayyoota keenya duuba dhaabbachuu namni mormituu yoo hin qabaanne namni nama sodaatu hin qabne lubbuun isaatu sodaa jira PP'n rabbi sodaattu nama guddaan sodaattu ummata abbaa gadaa si dura dirashe ummata Hacaaluu Hundeessaa kan harki naman dhooyne nama nagaa qofla taphachuu malee uumaan beeyne san xiyyitii mata lakkaa'e ummata gara jabeessa ummata gara jabeessa ummata gartee waa takka irraa eeggattu miti ummatani sirraawaa ganaadha waan kana tahallee jettee irraa eeggattu miti maafiyaa guruupii qofaa walga'e ilmaan intalaa intalti haruma feetee ulfooyitee fiddi beekta ilmaan intalaa qofaa walga'e jechuudha
ilmaan intalaa irran kaayyanne dachii abbaatuun buraanaa taate namni gurgurate qabeenyi kun gartee badee irran kaayyanne jechuudha. Seenaan saba kanaa baddee seenaan afaan Oromoo badanii guddatanii dhimma isaaniitii miti. Garaan isaanii guddannaan isaan dhimma isaaniitii miti. Kana itti gaafatamummaa fudhatu hayyoota keenya jechuudha. Anaa fi atis gahee nurraa eegamu hayyoota kana duuba dhaabbannee bahachuun dirqama keenya jechuudha. Namni tokko lubbuu kenneetiin sii dalaga eegajee ati duuba dhaabbattee akka inni san caalaa nama biroollee lubbuu kennisiisu goosisuun gartee taphaati tapha turratti hundaawaa jechuudha. Taphaati tapha turratti hundaawaa jechuudha. Uummanni keenya cimuu qabda. Wanni tun waan gartee yoo gizeedhaan firraa kaasan malee namuma dura wajji qabsaa'u jiru addaan baastee jirti. Sirni sirna fokkataatu Oromoo qabate. Amma yaadik bakka qabattee irratti hin duultu qabda. Humbar ajjannuma isaatuun beektu. Sagantaa siyaasaa isaan beektu. Sagantaan siyaasaa isaa hoogganaa guddaa bira yoo dhayite taa'ee Abiyyi faarsa. Yoo Abiyyi bira dhayite taa'ee faarsa. Sagantaan siyaasaa isaanii faaruudhaa yoo jette siin galuu jechuudha. Mee Abiyyi maal godhee faarsitaa ogi jettee Finfinnee haxaa'ee siin jaa. Kun dalagaa mazagaajjaati malee magaalaa haxaa'u dalagaa piraayim ministeeraati miti. Dalagaan piraayim ministeeraa sirra jaaru. Abbaa miskiinaati deemeeti barummaa dargaggoota fa'aa nyaachisee siin jaa. Dargaggoonni sun akka dalagatee nyaatu. Dalagaa hin uumtuufi. Arra nyaachiftee boruu eenyuun nyaachisa? Arra bishaan obaaftee yoo bishaan baaftee fi akkatti bishaan baaftee san bishaan san hin kunuunsa akkatti kunuunfatan hin barsiifne. Akkatti dachii qotan hin barsiifne. Mee maaliini gartee dargaggoota kanaaf abbaa miskiinaa ta'a? Gowwaan kanuma gartee qotiyoon qoteetuma qotiyuma waggaa dabarteen qotee tirfii waggaa dabartee irra eeggatu jedhasi. Mee qonnatam jijjiirame amma qonniti bar gaafa Haayile Sillaaseetis uummanni keenya akaafumaan qotaa gaafa Minilikis akaafumaan qotaa gaafa Dargiitis akaafumaan qotaa gaafa Arraatis akaafumaan qoteeti addunyaarraa guddannee tokkoffaa taanee sinya maal qonna kanaa hun jijjiirre warri dheengadda akaafaan qotu silaa jibootaan qotachuu qaba warri arra jibootaan qotu tiraan qotu qabaa jechuudha. Qonnuma tanaa jijjiiraa dhufuu qabda. Bishaan kana baaftee maal gootee hawaasa tajaajiluudha malee bishaan bittee manaa nama geessuun bu'aa maal qaba? Abbaa miskiinaa si godha. Gara laafeessa si godha. Manguddoota akka dhayitee mana diidee ijaartee fi jenereeshina ajjeesaati manguddoorra mana ijaaraa jechuudha. Jenereeshina mana barnootaa keessa akka teenyu akka karaa waraanaa yaa'an godha. Manguddoo mana ijaara. Harma salphaan isin fitu jira namichi. Yoo isin farquu baattan yoo isin teessaniif dhageeffachuu baattan haruma salphaan dhukkee isin irraa kaasuu jira bal'aa. Manguddoo manatti ijaara. Manguddoo yaameeti bakka oolmaa tana fa'aa isaaf ijaartiin isaa nyaata kana nyaachisan dargaggoonni immoo mana barumsaa dhiisaniiti waraana qopheessaniifi. Saniifuu uummanni keenya dammaqee hayyoota keenya cinaa dhaabbachuun yeroon isaa amma. Namni immoo baratee nagaa hangalaan jiru. Qotatee nagaa hangalaan jiru, daldalatee nagaa hangalaan jiru, sigale qara'ee yoo muslima taatee quraana qaraatee nagaa hangalaan jiru, sigalse yoo kiristaana taatee nagaa baay'ila kee dubbiftee galaan jirtu, waaqeffataanis akkasuma namnummaan nagaa qabu hin jiru jechuudha. Ifiin mootummaan qaallichaatu nagaa hin qabu. Isumaafuu nagaa buusuuf qabnee hidhaa isa naquu qabnaa jechuudha. Matuma isaatiifuu nagaa isaa buusuu qabnaa. Maaliif uumama fedhee yoo ta'u biyya Itoophiyaa san keessa dhalate ilma keenya ilma Itoophiyaati isumaafuu nagaa buusuuf isumaafuu qabnee mana hidhaa kaa'uu qabnaa jechuudha. Isumaafuu loluu qabnaa bara. Dhugumaan isinii jira. Nama maraate nama nagaa baqatu nama gorsa baqatu nama aboo dhaabuu baqatu nama aboo biyyatti diigamteetii nama hojii marii hedduu baqatu nama araara jibbu namni kun maraatamu fayyamee naan. Fidaa jaa. Fidaa. Aboo kottaa himate deema ana fidaa jaa bara. Haa. Nama ati gaaratti ergatte kan qabanii si fidanii jira. Namni sirna irratti hoggii wal dhabe siyaasa irratti hoggii wal dhabe furmaanni isaa siyaasa. Nama wogumma siiresii takka isa biraan garre siira. Nama gattaa'ee yoo si wajji mari'ate isa biraan garre. Mi'a Amboo Niiwoorkiin godha jedhe
Niiwoorkii godheema. Roobaan roobsise jee roobsise. Sigale. Kanaa booda qorannee hiina malee akkanuma nama ni hinu jee godhee nama hunda hidha yaasu jira. Hidhaa baasee tura shanu jira. Ajjeesu jira. So kana hunda hayyoonni keenya bakka itti godhuu deemaa jechuudha. Bakka itti godhuu deemaa jechuudha. Waboon duraanis wanni rakkanne jaalmarroon gabbahee hayyoota ala jiru kanaa beekamtii kennuu dhabuudha. Marroon beekamtii kennee jira jechuudha kanaa booda. Kanaa booda hayyoonni keenya dalaydanii dhiistanii isinirratti malee nam tokko kan isin dura dhaabbatu hin jiru. Jaalmarroon nuti dirarraa kufnee kufisu jirra siyaasaa teessan uffadhaa isiniin jee hayyootaaf giriin laayitii kennee jira. Kana ka barbaachisu. Kun diina rifachiisee jira. Jaawar Amaaraa, Jaawar Mitirkishoo, Jaawar lidatuudhaan obboleessa kiyya jee, Mitirkishoo jee, sigalee waan akkana kana busunsunoo tana bira kutaa jira ammaa Oromoon irraa guddadha. Namni irra guddaan namaa hoggin akka taa'ee miidiyaa kanarra namni konfiis ta'ee jira. Kunis abiyyumaan lolaati wooma abiyyi gargaaru godhaa'u taa'e. Sigalee abiyyumaan lolaati wooma abiyyi gargaaru godha. Sanoo ogeessi dubbatu bara abiyyi kana ijjiisuun fi funuufuu gaariidha isin jedha. Hay duuba bu'aati dheengadda akkana hin jenne miidiyaa keetii irratti ogeeti jette. Hay bara sanna waan birootiif hin jenne namni konfiis ta'ee jira. Uummanni hayyoonni keenya hatattamaan konfiizina uummata keessatti uumame kana keessattuu warra miidiyaa beeke nuti miidiyaan Oromoodhaa haqa dubbanna maarree dubba adeeroo miidiyaan waboo keenya nuti. Yoo saba kana hijibuun barbaachifte hijibuun saba kana fayyadde hijibneeti laga saba kana ceesifna sigare. Miidiyaan maarree keenya haqaan dalayna Mitirkishoon dalayna. Warra miidiyaa ala kanaa ifirraa eega keessattuu shabbuu miidiyaa fi walaa namicha kanaadaa tokkorraa haasa'uu fi OMN miidiyoota kana jabaadhaa ifirraa eega. Warra ajansii dhokata haqaa fi maarreen dubban Mitirkishoon dubbanna siin jaan. Piippiin ichi nama ajjeeftee hin ajjeefne jettu sun haqaan miidiyaa isirratti dabarsu jirti. Saniifuu uummanni keenya jabaadhaatii gartee miidiyootaa fi dabala ejantii tana warroottan gartee warra tujjaarota irraa maallaqa fudhatee gartee keessaa walitti hidhatee qabsaa'ota fakkaatee ispeeshaalii namichi shabbuu miidiyaa irra dalagu sun faan kagammee fi injuu sun dabala ejansii. Namni itti taa'ee waboo tana diiga namicha sana. Lola marroo fi waboo keessatti deemu kana takka takkaan namni gayyaase waan hawaasni beekaa dho'isee use. Dhuga dubbanna nuti dhuga dubbanna je'ee namni takka takkaan gayyaasee sanyiin faan akka galan godhe rakkinni waboo keessa akka jiru namni dura gabbaase. Mee miidee qaba nama kana pooyintiin qabaa fi jala deemaa beeka. Mee pooyintuma namicha sanii ilaala. Sigala. Amma gubbarraa namni si dhufu jira jaa kijibaan gubbarraa eenyuun nu dhufu jira nuutu wabootu jalarraatti araat kiilootti ol dhufu jira bale saniifuu nam uummanni keenya sigalee miidiyoota akkasiisan kan isin ifeega dalagaan nama kana amma ka abbu taala feesbuuk irratti wanni inni poosti godhe Oromoo adda baasu jirti Oromoo waliif fidu jirti jaa nama daala wanni namichi sun rakkina waboo keessa jiru hunda saaxilee maarree godhe harkataan uummanni wallaggarraa waraqaa naa barreessan waan manguddoo wallaggaa naan jette fudhadhe Mitirkishoo jee borummaas duruutti deebi'ee maas waboo tana saaxilu seen marroo kana jinnii godhee dhiyeesse sigala. So saniifuu bineensota gurguddoo akkasii hawaali qimsee gartee qabsoo ta'e dhukkee godhuu barbaadu kana yaa sababoo dammaqii firraa eege.